Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jirtan Oromoota inni nagaa fayyaadha. Dhaamsa gabaabaa daqiiqaa lama sadiin caallee Jawaar Maammadii fi akkasumas beektota Oromoodhaa kan biraa kan jiraniif dhaamsaan qaba. Dhaamsi kiyyas maali? Jawaar Maammad galuudhaaf deemuu isaa information waan tokko tokko dhageetiin jira. Viidiyoo tana share godha ammaaf jechuun nama eeguu hin danda'u. Akka biyya galuudhaaf deemu Agosti guyyaa 6 dhageetiin jira. Waan kana Jawaar Maammad yoo uummata Oromootiin ka hoogganamu ta'e uummata Oromoo ka dhaga'u taate deemsa ammaan tanaa kana osoo irraa oolee gaarii na fakkaata. Irraa hafin jaan akka nama tokkotti, akka nama isaa yaadu tokkotti, akka nama Oromooti yaadu tokkotti. Maaliif yoo jettan namni ija takka cirrachaan taphatu jaan, namni ija takka qabu biyyeedhaan hin taphatu jaan. Dhugaa Jawaar Maammad qabsoo Oromoo keessa waan guddaa dalagee sadarkaa wayyaaneetuun faffacaatee as geessu namni giheen gartee qeerroo Oromooti wajjin isaa jennee kaasuudha dandeenya. Kanaaf namni kun osoo biyyi tuni gartee biyya nagaa haan tahin, osoo biyyi tuni filannoodhaan mootummaan uummataan mirkanaa'ee gadi hin taa'in dhaqee waraabessa afaan bu'uu hin qabu, galuu hin qabu. Yoo akka namatti ilaalle dhugaa lubbuun isaatii fi lubbuun nama kaaniitis wal qixa. Garuu lubbuun isaa ta isaa qofa osoo hin taane lubbuu uummata Oromooti. Lubbuun Jawaar Maammad lubbuu Jawaar Maammad qofa osoo hin taane lubbuu uummata Oromoodhaati. Lubbuu bilisummaa Oromoodhaati. Kanaaf jecha Jawaar Maammad galuu hin qabu. Lubbuun tantee tanamaatirraa ta'a adda wanni isii godhu lubbuu uummataa kana bal'aa kanaati. Lubbuu bilisummaa as deemtu tanaati. Kanaaf uummata Oromoo ijaan jaamsinii wayyaaneen nama gartee beekaa fi sodaarraa qabdu guddaa tokko keessaa sihi jechuudha. Jawaar Maammad namni sodaa wayyaaneen akka gaariitti irraa qabdu. Kanaaf osoo biyyi tuni shoorkaa kana keessaa hin bahin, osoo biyyi tuni mootummaa nagaa, poolisii nagaa gadi hin dhaabbatin nin gala jettee ka'uun kan kee ani akka nama tokkotti naafillee fudhatamu, naafillee liqimsamu innis hin deeggaru jechuudha. Kanaaf jecha Jawaar Maammad yoo uummata Oromoodhaa jaalatte, yoo uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo tana bakkaan gayuudhaaf kaayyoo qabaatte hin galin kara biyya sanii. Wayyaaneen nama gartee mootummaa fi filatte paarlamaa isaanii keessa filatan nirratti dhukkaasa banuudhaaf deemuutu si dhiisa jettee yaadda. Maammad Adamoo galee jira. Maammad Adamoo kunis nama seenaa guddaa hojjete qabsoo Oromoo kana keessatti. Arraan tana maal ta'uudhaaf yaadan isin? Wayyaaneen yoo dirree baatee isin ajjeesuu dadhabde shira adda addaa isinirra dalaydee nama keessan fakkeessitee isinirra dalaydee akka isin dhibdee garaagaraatiin qabamtan godhuudha dandeessi. Immoo boombii miti qawwee rasaasaa isinit dhoosuudhaaf lafa jirri qophaa'uudha jechuudha. Kanaaf jecha please yoo nifi gartee tikeeta illee murattee ka jiraatu taate tikeeta kan kee ana mataa kiyyaatu kafalaati kaansil godhi irraa ooli deemsa san sitti haafu biitii gartee bilisummaa hularraan geesse malee ol nayxee gadi hin teessifne. Kanaaf jecha jarjartee hin deemin, jarjarri hin barbaachisu. Jireenya addunyaa kanarraa wanti hamtuun jarjara kan nama gaaga'uu fi kan milkillee nama afaanii fuudhu jarjara jechuudha. Kanaaf Qadiir Martuutillee siin jeen jira. Hin galinii siin jeen jira. Gartee dhimma kan kee akka dhimma gartee nadhii gammadatti bifa haaraan osoo qabsoonuu bakka hin gahin dhimma kee kaasuu hin dandeenyu. Hin galinii wayyaanee siin jeefti siin jaa jira. Kanaafuu galatoomaa bakka hojiitiin jira. Dhiifama wajjin miseejii tana share godhaa. Beektotiin Oromoodhaaf warreen qabsoo kana keessatti uummatni Oromoodhaa akka ijatti ilaalaa ture hundinuu akka kara biyyaa hin galle. Gaafni isin galtan gaafa oofisiin paartiin Mararaa faan filatamtee biyyi suni gartee aangoon 100%, waraanni 100% harka Oromoo gale qofa galuu qabdan sun yoo mi'annaan bara 2020 waggaa 2 booda jechuu kiyya. Galatoomaa share godhaa.